Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya amajjii 14 bara 2015 ti. Har'a tibbanaa fi mala jireenyaa qabna. Dasuu tibbanaan keenya har'aa maal irratti xiyyeeffata? Qophiin tibbanaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu sanbata darbee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Hoolaanditti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo bal'aa nama saddaanitti kan isaan kabajanii oolanitti xiyyeeffata. Mala jireenyaa keessatti immoo Aliyyuu Galatoon akkas nuun jedha. Waan tokkoof itti gaafatamu kan namni sin gaafate wayyamu Qophii gaafattan wayya. Hundaafuu qophiilee keenya maratti dhiyaadha. Dursa kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantu Dameeti. Amma oduu har'aatiif gara dhaabasaa waqtii jiraattan isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnuun sin dhageessisaa. An oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa waqtii jiraati. Biyya Ameerikaa bulchiinsa Minnesotaa keessatti karaan tokko maqaa Oromootiin moggaafame. Magaalaa Minneapolis keessatti kan argamu bulchiinsi Minnesotaa gaaffii dhiyaate kana mormii tokko malee akka fudhatee raggaasises beekameera. Miseensi bakka bu'aa uummataa Abdii Waarsamee gaaffii dhiyeessan kanaan karaan duraan karaa ja'affaa jedhamee beekamu ammaan booda karaa Sumaalee wayita jedhamu karaa arfaffaa jedhamee kan beekamu immoo karaa Oromoo jedhamee akka moggaafamu raggaasifameera. Dhimma kanarratti Abdii Waarsamee gabaasaa OMN'if akka himanitti gaaffiin kun deebii qajeelaa akka argatu kan taasisan keessaa tokko deeggarsi uummataa jiraachuu ta'uudha. And I thank the Oromo community for coming out and showing their support and coming to City Hall because I think that made the commissioners think twice about rejecting it. Hawaasni Oromoo dhufanii deeggarsa isaanii ibsuu isaaniitiin hedduu galateeffachuun barbaada. Komishinichis kan ilaaleetu murtii isaa kana otoo hin kuffisiin dabarsuu danda'e jedhee yaada. Abdii Waarsameetti dabaluunis akka ibsanitti murtiin qajeelaa kun guddina egeree hawaasichaatiif gahee guddaa akka qabu himaniiru. I think it means a lot. You know, we are all immigrants. This is a nation of immigrants. In America, you have Germantown. You have New York was named after York in England. So every community that came here left their mark on the cities, on the areas that they lived in. And this is our mark on the city of Minneapolis because the city of Minneapolis is our home. It has the largest East African population in the state of Minnesota and in the Midwest. And those large East African populations are made up of the Oromo and the Somali community. Hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis keessatti argamanis murtii kenname kanatti hedduu akka gammadan ibsanii uummata Oromoo biyya isaa keessatti mirga dhabeef murtii akkasii argachuun hiika guddaa akka qabu himan. Namni Oromoo sosso'uu qaba. Namni Oromoo waan takka jiraate bakka cufa mootummaa keessa seenuu qabna. Akkas addunyaan nu beekuu qabdi. Bakka cufa deemuu qabna. Gabbahuu qabna. Mana keessa taa'uu qabnu. Waan jiru cufa jala deemuu qabna. Sappoortu godhuu qabna. Kafootu godhamu. Kan yeroo baay'ee waama Oromoo kanaan Oromoo jettee ufimuu qofaaf namoonni keenya gariin itti saalfatanii kana irra cabsee waan darbuufi kun isa jalqabaati jenneetiin abdannaa kanaaf gammachuu guddaatu na dhaga'ama. Hawaasni Oromoo biyya USA keessa kan qubatu eegalee bara 1970moota keessa yoo ta'u hedduminaan immoo gara Minneapolis kan qubatan bara 1990moota keessa akka ta'e beekameera. Akka waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa tilmaamutti magaalattii keessa uummata Oromoo gara 40,000 ol ta'u ni jiraata. Hospitaala Naqamteetti dubartiin tokko al tokkotti daa'imman 3 nagaadhaan of kaluu ishii beekame. Oduun magaalaa Naqamteerraa nu ga'ee akka addeessetti umurii waggaa 25 kan taate aadde Hawwii Cimdeessaa ilmaan 3 wal'aansa baqaqsaatiin al tokkotti of kalte. Oromiyaa lixaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda aangoo Laaftoo keessa kan jiraattu aadde Hawwiin wiixata darbeechuu amajjii 5 bara 2015 daa'imman 3 karaa wal'aansa baqaqsaatiin al tokkotti nagaadhaan of kalte. Aadde Hawwii Cimdeessaa haadha daa'imman 3 ta'uuf kan milkoofte wal'aansa baqaqsaa hospitaala Naqamteetti taasifameen akka ta'e oduun kun dabalee ibseera. Daa'imman 3 keessaa 2 dhiira yoo ta'an tokko dubara ta'uun beekameera. Daa'imman dhiiraa 2 tokkoon isaanii kiiloogiraama 1 walakkaa yoo ta'an kan dubaraa immoo 2 walakkaa akka madaalte beekameera. Dhiiroti 2 moggaasa maqaa Boonsaa Boonaa jedhamu kan argatan yoo ta'u ishiin dubaraa immoo maqaa Boontuu jedhamtu akka moggaafamte oduun achirraa nu ga'e addeesseera.
Ministeerri muummee Somaaliyaa caffee aduulaa miseensota 60 qabu haaraa hundeessuun isaanii beekame. Ministeerichi muummee Somaaliyaa Omar Sharmak Abdurrashid akka ibsanitti aduulichi isaanii karoora biyyattiin bara 2016 keessa qabatte milkeessuuf shoora olaanaa gumaacha jedhanii abdatu. Haa ta'uuti miseensonni kaabinee haaraa filaman kun paarlaamaadhaan ganaa raggaasifamuu qaban. Ministeerichi akka jedhanitti caffeen kun akka raggaasifamuuf paarlaamaatti dhiyeessanii eegaa jiran. Dhumarrattis qorannoo irriba irratti godhame. Irriba gaarii rafanii ka'uun keessattuu umurii ijoollummaatti waa yaadachuu fi barnoota qabachuuf furtuu akka ta'e qorattoonni Jarman akka bira ga'an BBC'n gabaase. Qorattoonni Jarman lama daa'imman umuriin isaanii 6 hanga 12 216 irratti qorannoo gaggeessaniin daa'imman barnoota haaraa kennameef irriba gahaa yoo hin rafne waan baratan kana akka dansaa yaadachuu hin danda'an. Yeroon barnootaaf filamanis irriba dura ta'uu kan ibsan qorattoonni kun faayidaa saatii irribaas irra caalaa dubbisuuf xiyyeeffannaan yoo kenname akka filatamu ibsan. Dhalli namaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo isaa baay'ee irribaan kan dabarsu umurii daa'imummaa isaatti ta'uu kan himan qorattoonni Jarman kun bara jireenya jalqabaa dhala namaatiif irribni faayidaa guddaa akka qabu himan. Qorattoonni kunneen daa'imman ji'a 6 aga ji'a 12 jiran taphachiisanii tapha keessaa immoo waan barsiisan wayita ilaalan waan hubatanillee qaban. Akka isaan jedhanitti daa'imman saatii barnootaa 4 keessatti irriba gahaa rafan kan hirriba hin rafiin akkasumas daqiiqaa 30 gad rafan caala guyyaa ittaanutti deebi'anii tapha kaleessumtii taphatan taphachuuf fedhii agarsiisaniiru. Kanaafis daa'imman akka barataniif hirriba gahaa argachuun barbaachisaa ta'uu bira ga'an. Haa ta'u malee saatii sireetti barnoota irratti xiyyeeffachuun tarii filmaata ta'uu dhiisuu mala jechuu isaanii BBC'n gabaaseera. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii Tibbanaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma qophii tibbanaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin tibbanaa keenyaarraa kan inni xiyyeeffatu sanbata darbee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Hoolaanditti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo bal'aa Amsterdamitti kan isaan kabajanii oolan irratti xiyyeeffata. Ayyaanni kun akka duudhaa Oromootti eebba manguddootaatiin eegale. Ardaan nagaa, reerii nagaa, eedii nagaa, barii nagaa, hariin nagaa, Oromiyaan nagaa, Oromoon teen bakka jirtu faan nagaa, wal dhageen, wal xiqqateen, wal guliyaan, tokki ta'an, galatooma, bilisooma. Itti aansuudhaan gootota Oromoo wareegamaniif daqiiqaa tokkoof erga yaadannoon godhamee booda uummanni Oromoo hedduun bahanii galma keessatti argaman ol dhaabbachuudhaan faaruun alaabaa Oromoo itti fufe. Itti aansuudhaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa obbo Gammachuun bilbilaatiin waraanni bilisummaa Oromoo bara darbe keessa maal akka godhee fi injifannoo inni galmeessise ibsani. Dina bakka di kuadaan dosan perkam jaga bakka punya masalah ini tak kalau pada apa kami kalau ini orang mau di daerah gambar pokok ini jangan kaya tapi ini adalah faktu kaya kita kalau pada orang sampai magara Oromia represent magara magara isi magara magara bagian magara aku magara ini represent magara atau ana lega represent magara magara represent atas semua nama ka aku kita mungkin juga ada represent kami ada oke oke kerja yang lancar kita juga ya kalau sama kalau ada pun kalau ini kata kampung dari pun di hati ini terjadi kalau ada juga orang yang saya kampung ini yo dulu mana kena jadi kan apa berarti kamu kalau terjadi dalam
addaati jalqabdoota naannolee adda addaati kennaman lolli kalma taasisuu magaalatti kennuudhaan mootummaan wayyaanidhaa uummata Oromoodhaa walitti naqsuudhaan Booranaa fi Guujii kanneen kana keessatti hojiilee siyaasaa loogoo lolchisaa hojjetee akkaataa shira kana uummata kanaaf hubachiisuu keessatti qooda guddaa hojii dargaggoota naannaa jiran hubachiisuudhaan akka waan kan hubatanii abbootii rakkoo diinni isaan guutuu akkasumas barnoota siyaasaa adda addaa kan biyya keessatti deebisee akkaataa hojii siyaasaa irratti hojjetan yookaan hojjetaa turee lolchisaa bara 2010 keessatti egaa humnallee qabna baay'inni namaa qabna humna waraana ta'u kan har'a ofirraa dhoowwaa jiru isatti oofu jennee ofirraa dhoowwaa jiru lakkoofsa qabu sababni akka nama hojjetu midhaan kanaaf iyyuu fayyifamee qabamoo nuyi kummatti nu waan sila amma sindetta jechuudhaaf qophiidha kanaaf iyyuu ammoo namni kallattisaatti waan balaa eegalu rakkoo uummanni Oromoodhaa aduudhaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa aduudhaan birqaafatan haala keenya dhiisanii akka baay'ee godhameefi yaadanii waan beeku akka bilisummaa Oromoo keenya birqaafatan sabni tokko eegoo waan beeku isaanii hin qabnu jedha. Laaqanni erga nyaatamee booda miseensa waboo akka turan obbo Areeroo fi weellistuu Hamdiyaa Ibraahim walduraa duubaan waboon akkamittiin akka diree irratti kabaju kan irratti qooda fudhatan himani. Yaadannoo guyyaa har'aa kan dirree qabsoor ture guyyaa kan walitti deebi'ee bifa adda addaatiin ni yaadata. Akkaataan inni itti yaadatu waan qabuun osoo biftana akkamman bareedaa waan babbareedaa kan uyyifatee sagalee babbareedduu fi dhiyeessee osoo hin ta'in waan qabuun kan uummati Oromoo kan maan akka hin fakkaatu kunin itti dirmatee jedha kan walirraa yoo argate midhaaniin bishaaniin yoo dhabammoo midhaan jiroo sun affeelatee yoo dhabe bineensa bosona barbaadatee guyyaa sun waan argatuun dirree bobbaa irraa walii deebi'ee qabsoo irraa kufi guyyaa sun wal arganii wal yaadachuu ka duraan jireenyumaan qabsoo irraa beeku guyyaa sun fa'a wal dhabuu kaammoo addaan gaggartuullee guyyaa sun wal arganii walii gammaduu kubbaa taphachuu fiigichaan waan adda addaa waan silaa addunyaa irraa ta'an akka dandeettii isaatiin dirruun qabsoo suniit ta'uun guyyaa sun kabajata. Guyyaa sun waan bobbaa ganni tokko qabsoon waan keeddabat waan muudat waan injifat walii gabaasuun gabaasa walii caqasuun akkasumaan tapha adda addaatiin waan akkana kanaan yaadataa jechuudha. Guyyaa gammachuu bifa adda addaatiin akkasii yaadachaa ture jechuudha. Ammas nu ammoo akka carraa taate ardhaa biyyi guddatee teenne bifa akkana kana yaadachuu jirra jechuudha. Tunillee carfuma beeksunillee kee dabarsinee turre ataatu ammas uummati Oromoo biftanaan guyyaa kan innis bahee bifa akkana kaar waboon dirree qabsoo irraa yaadatu sun innis asitti gootota isaa afuufanii dabran odoo waboon ta'in uummati Oromoo kadidda garbummaati jedheetiin bifa adda addaatiin lubbuu wareegamaa dabar ka dabraa jiru ka ammas dabruuf deemu ka yaadachuuf bir dhaabbachuun biftanaan akkasuma barbaachisaa jechuudha. Bagana nagaan dhuftan itti aansuudhaan jaalli xiyya jaalareeroon dubbiina duraa fixee jira silallettu Oromoon oggaa makamaaqtu hayyuun dubbiidha nama duraa fixa jennee waraanni bilisummaa Oromoodha guyyaa kana gartee akkin inni itti yaadatu qilaash isaaniitii fi qophii isaanii maratanii duubatti gartee sinqii isaanii waan qaban yagii jedhii gaashuumoo ofii hudhaa saawaa faa gartee hidda mukaa sampaa bikka harkatanitti muka gartee biitti teenya qabdu guuranii faa gartee qophii isaanii keessa guduunfatanii
deemaati duubbee qabanitti yeroo gartee bobba'anii bobbaarraa deebi'an guyyaan kun yeroo gayu duubbee qabanitti deebi'anii haaromsa fudhachaa kagartee qabsoo keessatti buttaa keessaa yookaan cibirraa keessaa yookaan muraasa keessaa yookaan saayilii keessaa hanga taakiyyaatti hanga birkiitti keessaa kufe obboleessa isaanii gartee jaala isaanii kabiraa kufe gaddaanii yaadatanii jechuudha eenyuun nu keessaa kufe qabsoo tanarratti gumaacha gaarii gartee aarsaa boonsa akkamitti kafalee janiiti yaadatanii jechuudha ammaasis guyyaa isaanii san akka ittiin kabajatan dirree keessatti gaa weeyduu jira sirbaa jira dhiichisaa jira kubbaa jira ni fiigan fiigicha cufaa jira waan adda addaa gaa walaloo adda addaatiif sirba adda addaa cufaa jira diraamaa fi waan adda addaa jira jechuudha gootawwan keenya gartee warreen akka elemoo qilxuu warra akka taaddasaa birruu warreen akka gartee maamma muzammilii fi warreen akka baaroo kumsaatii fi akka jaarraa abbaa gadaatii fi akka waaqoo guutuutiis eegaa maqaa isaanii lakkooyne himuun dandeenyu akka jaal buruisoo boruu akka jaal tuujii raggaasaa akka gartee jaal daddafaa dhaqqabaa akka jaal guulaa galmoo akka jaal baroodaa boruu akka ibsaa dagaa akka takka ayyaantuu dagaa shamarran keessaas takka kuulaniifaa takka kuulaniifaa artistoota keessaas warra akka boonsisoo boonaa warreen jaallan kun cufti nu gartee jaallan wareegamanii warra akka marii garaan warra akka gartee maas jaaltuujii raggaasaa fa'a ibsaa dagaa ayyaantuu dagaa gaaddisaa dagaa ilmaan abbaa tokkooti hambisaa soolee gurmuu soolee dawoo soolee nageewoo soolee ilmaan abbaa tokkoo qabsoo tana keessatti gartee irra wareegamanii xurree gartee isaan nu tartaraaran hambaa isaanirraa nu harkatti haftee jechuudha kanaafuu duuba Oromoon jaallan qaqqaalii kana gartee himee fixuu hin danda'u yoo nifin amma isiniif hin lakkaawajee arraas nurraa nafne san daran nu jirti jechuu biyya keessaa barataan keenya dhumaa jira barataan keenya hidhamaa jira dubartiin teenya rakkina adda addaatiin taan gudeedaniiti taan gartee naannoo siidhaa gaara keessaa guuraa jiran dargaggoota keenya gartee filaasaanii gaara keessaa guuran haawwan keenyaa fi gartee manguddoo teenya cufa arrii isaaniiti muka keessaa ka waraabessi nyaate mataadhaa fi harka isaanii Oromiyaa keessatti gartee daggala keessaa guuraa jiran isaan san duwarraa hambisuudhaaf falli Oromoon gartee arra qabsoon teenya barbaaddu arra jaallan dirreellee wanni isaan dhaammatan irrinni keenya nuti kara keenyaan gartee qophiidha jirraati taankii fi baankiidhaan nurraa irruudhaa jaan jechuudha qiisha keenyaan nuti gartee Oromoon diyaaspooraa jirru baay'eeta gartee galii qabnurraa yoo gartee nusa qabaanne yoo gartee qarshii takka arraan tana qabaanne qarshii takkitti sanirraa nusa tokko woboon akkamitti gartee nuti humna taanee fi rasaasa taanee fi qophii isaanii jabeessina. Itti fufuudhaan itti gaafatamaa damee dantaa alaa fi miseensa hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo kan obbo Abbaa Caalaa Lataa haala siyaasa impaara Itoophiyaa fi Oromoo irratti haasaa bal'aa godhaniiru gabaabsine kana ture kan isaan jedhan. Waan qabsoo keenya waan uummata keenya haala biyya keenya keessa jiru hojii dippiloomaasii bultii dippiloomaasii yookaan daldala dantaa alaarraa eeguutu waan namni tokkoon ala kana jiru ilmaan ilmi Oromoo jalli Oromoo hawwan Oromoo shamarran Oromoo ilmaan tokkofamoodhaa biyya ala keessa jiru hundi keenya uummata keenyaaf dippiloomaatota ta'anii alagaa firoofachuu irratti hojjechuu nama waliin lafa ofii dalagaatti wal arginu maalitti waa'ee saba keenyaa waa'ee waan biyya keenyaa kenna hubachiisuudhaan fira qabsoo keenyaa fi saba keenyaaf hojii sabni dippiloomaasii hojjechuu qabamurraa eegamuu aanuudha. Walii kunuunsinee walii keenya fuulduraatti dhallee walii keenya hordofsuu walii keenya tolfachuu irratti dhiisnee biyya tokkoffaa kana irratti xiyyeeffachuun hojii amma nurraa eegamu ta'uu hubatee socho'uu qabnaa bara kana keessatti milkiilee gurguddaan akka nu jiran ni mul'ata. Milkiilee kanaaf immoo filachuun utuu hin ta'in hojjennee fi itti sochoonee itti tattaafannee fi Akkam jirtu dhageeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatootiin itti dhiyaadha.
waan tokkoof itti gaafatamu kan namni isin gaafate wayyamu ka ofiif gaafattan wayya namni yeroo akkamii isin gaafata isin ammoo yeroo akkamii silaa uf gaafachuu qabdan itti gaafatamummaan kun maal jechuu akkan hubadhutti itti gaafatamummaan yookaan responsibility wanti jedhamu kun takkaffaa atinuu waan taateefi waan daladdu tokkoofi itti gaafatamummaa fudhachuu yookaan abboomu akka jedhan jechuu wanti ati taate maali fakkeenya yoo fudhanne an Oromoo ta'uu kiyya kanaaf responsibility yoo fudhadhe Oromummaa itichuun hujii kiyya ta'aa jechuu yoo Oromoo ta'uu kiyya kanaaf responsibility kan fudhanne taate Oromummaan yeroo badullee rakkoo irraa hin qabu jechuu akka biraatitti responsibility yeroo ibsan wanti kun na laalaa jedhaniiti beekumsas qabeennas yeroos irra balleessaniiti wanti sun akka jiraatu akka guddatu akka dagaagu akka bareedu akka midhaagu halkanii guyyaa irra hojjechuullee jechuu akka tasaa ta'eeti yeroo wanti kun harkatti si badullee karaarraa ba'ullee rakkoo adda addaa keessa yeroo seenullee uduma namni biraatu harka keessaa qabu uduma namni biraatu balleessaa qabu kan kee keessa soxxeeti bakka kanatti natu dabse yookiin ammoo yoomomaallee balleessitee hin jiraanne uduu an akkana godhee wanti kun hin badu jetteeti responsibility san fudhachuu danda'utti raa qabaa jechuudha. Eega namni martuu Oromoon rakkoo keessa akka jiru hubate Oromoon rakkoo keessaa akka bahu silaa dirqamu mana maraatii mire ka waa beeku beekumsaan ka loluu danda'u ka sirbuu danda'u ka wal gargaaruu danda'u ka wal guddisuu danda'u ka wal nyaachisuu danda'u namni martuu silaa hujii isaatii mire yoo namni martuu waan amma responsibility itti qabu kana akka inni jiraatuuf waan qabuun yoo bira dhaabate wanti sun hin jiraata yoo namni waan qabuun bira hin dhaabanne wanti sun hin bada yookiin ammoo waan barbaadan argachuu arganne yeroo dheeraa turaa jechuudha. Uduu miileenni 40 kun martuu ka'ee garbummaan narra taa'uu hin qabu. Hattaan waan biraa yoo godhuu dadhabe waa balleessuu keessatti qoodan fudhadhu. Oromoo miidhuu keessatti qoodan fudhadhu yoo jedhe namni tokko. Namni taa'e zeeroo irrallee namni jiru be gargaarsa guddaa nama negatiivii seenerra. Nama Oromoo miidhurra nama Oromoo jalaa waa balleessurra nama Oromoo ajjeesisuurra nama aadaa Oromoo barreessu nama seenaa Oromoo xureessu namoota akkasii irra nama homaa dalagaa hin jirre wayya maaliif sun zeeroo irra jira jechuudha. Ammoo zeeroo irra taa'uun illee gaarii miti ummata akkanaa kanaaf. Namuu takkallee haa taatu lamallee haa taatu dhibballee haa taatu kumallee haa taatu waa wayii itti eda'ee wanti kun akka ariifateeti bakka ga'ee namni hafuura fudhatu godhuun dirqama yookaan responsibility nama maraatii jechuudha. Ya dadaka Martinu ya dadaka Martinu hasawaka Birisu matinya Malawal kabanda Namni itti gaafatamummaa waan tokko yeroo fudhatu hamas haa ta'u waan gaarii
akka waan tokko fiixaan baase yookiin akka waan tokko argatetti itti dhaga'ama. Fakkeenyaaf namni Oromoo tokko nama beela'e ka Oromoo tokko yoo nyaachise namni sun nyaatee yoo fuulli isaa ife akka waan tokko guddaa godheetitti itti dhaga'ama. Nama san kan inni waa godhuuf inni Oromoo nama kiyya jedhee waa godhaaf jecha. Fakkeenyaaf nama waa'ee Oromoo hin beekne tokko fuudhee waa Oromoo tokko yoo barsiifte namni sun waa Oromoo barateeti Oromoof yeroo dubbatu gammachuu tokko si dhaga'ama. Yeroo nama maqaa kan keetiin lolu tokko waa inni ittiin loluu danda'u tokko gargaarsa. Yeroo gootuuf yeroo inni loleeti kasilaa namni sun si balleessuu danda'u yeroo inni sirraa qabu akka waan tokko argatteeti jechuudha. Yeroo namni kan kee tokko miidhame yookiin immoo ajjeefame rakkoon tokko irra ga'e akka waa qaamni kan kee sirraa du'e tokkotti yoo si dhagame waan saniif hodooddee jette akka waan tokko saba sanii goote jechuudha. Yoo aadaa kan kee namummaa kan kee seenaa kan kee akka inni guddatu akka badhatu akka inni dagaagu goote waa gumaachite itti edaatee jechuudha. Yoo ammoo waan godhamu kanarraa ka waa fudhattu taate nama Oromoo ka jabaatu kana gadarkiftu taate akka namni waliin dhageenye summii itti harcaaftu taate qaamuma kan kee miidhaatta jechuudha. Kanaaf wanti Oromoo guddachoon guddinuma nama Oromoo maraati. Wanti Oromoo miidhamuun miidhamuma nama Oromoo maraati. Ammatti fagoo jiraatee qaama kan keera si dhagaamu haa baatu malee akka nama akkaawuntii hulee hedduu qabu horii hulee adda addaatii namni biraa irraa baasee fudhataaru tokko jechuudha. Deemee akkaawuntiin sun duwwaa ta'aa jechuudha. Yoo duwwaa ta'e ati waan wayin bitattuun hin qabdu jechuudha. Humna wanti jedhamu kun aadaan kan kee yoo gagaddeeme seenaan kan kee yoo gagaddeeme yoo adda addaa dibameeti jaarsi manguddoon kan kee yoo kabajaa dhabe deemeeti akka sabaatitti akka ati kabajaan qabaan addunyaa irratti akka gatiin kan kee guddaa hin taane addunyaa kanarratti uf godhaa deemaatta jechuudha. Kanaaf responsibility fudhachuun saba keetiif responsibility fudhachuun matama kan keeti Oromoon akka waa eda'atu akka waarraan dhidhanne bakka jirtutti godhuu yoo dandeette Oromoo waa eda'atta. Kanaafuu responsibility kan kee yookaan dirqama kan kee baatee jechuudha. Yoo ammoo akka Oromoon rakkatu akka Oromoon xuraa'u akka Oromoon rakkasu akka Oromoon du'u akka Oromoon beela'u rakkoo adda addaa uummata Oromoo irratti yoo ka deemsiftu taate deemtee si uumatu rakkataa jechuudha. Yoo atillee rakkanne ijoollee teetiin rakkata yoo ijoollee tanteellee rakkanne ijoollee tanteetiin rakkata jechuudha. Wanti kunniin Oromoo miidhuun Oromootti akka liqaa baankii Oromoon fudhatee jechuudha. Deebee namni wayii nama Oromootti kafalaa jechuudha. Kanaaf nu martinuu addunyaa kanarratti ilmi Oromoo intalti namni martuu yoo responsibility fudhatee ani waan jiruuf waan harkaa qabuufi bakka jiru kana maal godhuu danda'a maal ummata Oromootii eda'uu danda'a jedhanii yoo yaadan waa godhuu hin danda'an. Hatta yooma sanillee godhuu kan dandeenye taate akka miine irraa of eeguun waa Oromoo akka miidhamne irraa of eeguun guddisee barbaachisaa. Kanaaf responsibility ma ilma Oromoo maraatii jechuudha. Akka Oromoon kasaarullee akka Oromoon guddatullee ka godhu Oromomaa jechuudha. Diina maalii wanti jedhamu sun waan biraati. Wanti diinni godhu Oromoon laalu. Oromoon cinaa ofiitii waa ofii dalagachuun ka isarra jiru isuma jechuudha. Waa isarra geef waan laafeef waan caccabeef waan garbummaa jala jiruufi ufuma gaafachuu qaba maaliif hagammaa garbummaa jala akka jiru. Garbummaa jalaallee ka ubbaasuu danda'u isumaa jechuudha. Bilisummaa illee ka barbaachisu isumaa jechuudha. Kanaaf yoo akkasii yaade namni martuu waan godhuu isarra jiru yoo godhe Oromoon milkaa'uu hin danda'a. Kanaaf meeyoon jecha responsibility jedhu kana midhaasaatitti yaada.